akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota kiyyaa viidiyoo biraatiin walitti deemnee jirra. Viidiyootti boharaa irraa barannu hanga dhumaatitti nafaana tura. Namoonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kanaatti dhuftan subscribe godhuudhaan maatii chaanaalii kootii ta'a. Laayikii godhaa. Akkasumas yoo viidiyoon kun isinitti tole hiriyoota keessaniif sheer godhuu hin irraanfatinaa. Yaada qabdan kamiyyuu koomentii irratti naa barreessaa. Gara viidiyootti. Suuraa koo nambaree damteen. Ati moo baay'ee bareedaa miti. Baay'ee bareeda. Aujourd'hui aussi c'est un autre. Suuraa koo dhuguma nambaree. Si akka lama faana sobunaan godhinati. Sobuun hin barbaachisu sobni gaarii miti dhumni sobaa bu'aan sobaa akkanaa. Ani gibee guutuu si laftuu bidiruu nama ceesisa galaanni gibee guutuu si laftuu bidiruu nama ceesisa garaan jaalatee rafu laftuuf jilbibi nama deemsisa galaanni gibee guutuu si laftuu bidiruu nama ceesisa. Garaan jaalatee rafu laftuuf jilbibi nama deemsisa ansoo sodaatee baranaa qalbii kooti gibee gama jaalatee sanyii mootii ansoo sodaa. Koomentii baay'ee nama ajaa'ibsiisu hedduutu jala viidiyoo kanaatitti barraa'ee jira. Isaan keessaa muraasa isiniif haa dubbisu. Maaltu si dhiphise obboleessoo? Yoo dhiise isaaf hin wayyuu kana hunda maaliif rakkata? Maaloo qabaa teessisaa. Jabaadhu ati kan garaa haadhaa keessatti barate hin jiru. Qabaa hidhaa. Qaamni nageenyaa tarkaanfii irratti fudhachuu qaba. Jedhanii koomentii baay'ee nama ajaa'ibsiisu viidiyoo kana jalatti barreessanii jiru. Isaan keessaa muraasa isiniif dubbiseera. Jechuun gaaffii gaafachuu danda'u? Hin dandeessa malee. Ammame baayoloojii keessatti akkamitti namni uumama kan jedhu baranneerra hanqaaquun hin cabee hin fayyee nu barsiistaniittu. Akkamitti namni tokko dhalachuu danda'u jechuudha. Ji'a sagal booda immoo akkamitti nama ta'a kan jedhus akka inni dhalatu ilaalleerra. Maaliif akkamittiin akka wal bukkee ciisan immoo nu barsiisan. Fakkeenyaaf haati manaa abbaa manaa gaafa wal fuudhanii wal bukkee asiif as ciisu moo walirra ciisu moo jechuun jira miti. Kanaaf hamaa fi nu barsiifne jechuu barbaadeen ture. Isa baan nutti himaa. Kanallee barsiisuu qabu. Barataan kamiyyuu waan isaaf hin galle akkanatti gaafachuu qaba. Mango kok boleh dapat makan kita. Fesal no fesal. Fesal no. Hello, lu betul jera kau di be. Nega di be jera. Sabar aja. Halo. Ayo di betul. Hola Carlos. Halo. Sistem keessa nagaa jenna. Keessumaan na qarani. Maal kun? Maal kana goota? Tu fesal kun jira ka goota jira. Fesal keessa na kaayis jira fesal na keessa jira. Isin kan jette achi keessa naa kaa'i. Inni ammoo karaa biraatiin hubatee jira. Jecha tokko namni karaa garaagaraatiin hubachuu danda'a. Maraata niqiluudha moo wantee kun? Sillaase. Ja. Sillaase. Jallisuma keenya sana akkaltaan. Basmaam quddus basmaam. Maal tuqsiisan antee mucaa? Shawulee. Estafara shawulee. Antee maal si tuqsiisan? Jijjiiramni barbaachisaadha. Araadaa taateti? Warra katamaatti galisan? Araadaa katamaa keessa? Istaayilii jijjiirta kaa. Amma jechuudha. Ani jaasin jedha. Sillaase annan jedha. Ja. Sillaase. Jazbaa haadha kee. Deemasi. Jazbaa. Kosi. Jazbaa haadha kee. Antee katamaa torban tokko teessee araadaa ofiin jetti? Mirraacha. Akkuma aadaa namaa waan ishiin beekne keessa of galchiteetu mamma naqqarta. Namni tokko yeroo xiqqoo keessatti aadaa ofii irraanfatee aadaa namaa boonsaa kanaafi. Yaa baabiti daadhii kooyi, yaa harmee koo haadha kooyi, deessee nagaa naadhaan taa'ami, na arguuf tattaafataayi, barrootolee gammadii, qabbanee koo haadha daadhii, jedhee tan barii sokkeemi, fira koo marii doskeeyi, lammii koo marii doskee. Maaloo itti nuufuuf?
akkana jedha gaa. Maalatti dhufu? Itti nuufuuf. Kutiin hindaanko lafa garbuutti yaate ka kutii garaa koo na daddarbuutti kaate gaa. Namatti tola sagaleen isaas baay'ee bareeda. Na diddeere emmati. Siin barbaadu siin jedhee maaf siin galusiif. Murtoo amma keessa dhumaadha. Murtoo gosa dhumaadha. Isa immoo jaakettii koo naa deebisi kaa. Mee dhugaa'e. Eeyyee kaa kana duwwaa immoo miti. Kaardii sii guuteera. Kan biraa maal tafi? Gaaf tokko immoo shaayii sii biteera. Tole. Engadde immoo saambusaatti sii kaffaleera. Hunduma isaa sii deebisu? Erga na diddeemu hunda isaa naa deebisi. Sila maal hojii naa goote? Antole naa jettadheen kan hundumaa sii godhe. Maalla dhiberinaan jedhamai? Angaggaa. Angaggoof ta'atu maaf hin jedhamu? Erga isa diddee waan isaa hundaayyuu deebisuufii qabda. Miidiyaan kaampeenii waan gaggeesseef OBN caarratti kantiibaa tokko fidee waan dafqisiiseef. Dafqisiisuu qaba. Garuu waan inni qofti dafqisiiseef isa jala dhokannee deemuu hin dandeenyu jechaadha. Warra dafqisiistan baga dafqisiistanis hin jennu. Isa jala dhokattanis bahuu qabdu. Warra isa jalatti dhokatanii hafanillee dafqisiisuu qabdu. Wantoota keenya qophiin caayaa bulchiinsa magaalaa Shaashamanii irratti xiyyeeffate ammas dhufeera. Kan duraan konkolaataan tokko qarshii miliyoona 6.8 bitamuuf eejensiin gaafatamee ture. Gaafa bulchiinsi magaalaa immoo bittaa gaggeessu konkolaataan tokkichi naannoo qarshii miliyoona 12.7 bitame. Naannoo miliyoona 12.7 bitame mee garaagarummaa gidduu kana jiru ilaala. Kamitti akkana ta'e? Meeqaan? Miliyoona 12.7. Argannoo oodiitiitu kana jedha. Aniin kana keessoo isaa laaluu hin dandeenya. Kamiin waan bittaa eejensiin bittaa sadarkaa naannootti konkolaataa bittaa gaggeessu isin sadarkaa magaalaatti raawwatan. Maybe sadarkaa magaalaatitti konkolaataa kamitti eenyutu bite? Waajjira mallaqaa magaalaa kennaatitu bite. Seerri lammaffaan cabsitan. Seerri lammaffaan cabsitan. Ejensiin waajjira maallaqaatii bitan mallee kabite. Qabadhaa. Wanti inni haasaa jiruu fi ragaan inni harkatti qabatee jiru waliin fakkaatu faallaa. Akkasumas bittaan kun yommuu raawwatu adeemsa bittaa waajjira maallaqaatiin ta'uu osoo qabu. Adeemsa bittaa keessa darbuu qabu keessa osoo hin darbiin. Adeemsa bittaa waajjirichaatiin alatti koree teeknikaa fi koree piroojeektiin kan raawwatame ta'uu fi qorannoo gabaa malee gatii qeenxee maddi isaa hin beekamneen ragaan gatii qeenxee konkolaataa kanaa osoo hin ibsamiin raawwatamuu isaa ragaa hojii odiitii dhiyaateerraa hubatamee jira. Koree teeknikaa fi koree piroojeektii bittaa konkolaataa keessa maaltu qabdi? Ani akka waajjiraatitti san teeknikaalii waan jira laaluu hin dandeenyu. Akka waajjiraatti. Hanga amma akkamitti ilaalu? Bittaa maallaqa ammana gahu miliyoona ammana gahu raawwatamu. Rakkoolee jiru teeknikaalii qaama bitee wajjin walii qabatee ragaalee jirullee ilaaluu dandeenya. Kana dura maaliif ilaalle? Komii kun qa'aa waan tureef. Qaawwala kana deebineetti ilaaluu hin dandeenya rakkoon. Kana dura maaliif ilaalle? Kana akkaataa kanaan yaada gootuu ta'ellee waajjirichi yeroo sanitti. Wanti akkanaa kun iddoo kana qofaa hin jiru. Qophii caayaa irratti waan hedduu argine waan hedduu dhagaa jirra. Mootummaan gubbatti kan dubbatu waan biraatii jala kanatti ammoo faallaa isaatitu hojjetamaa jira. Kanaafuu qabeenya uummataa karaa sirrii ta'een itti haa fayyadamnu. Tole mee amma maal si goonan na dhiistee na biraa deemaarta? Omaan hin goone garuu ani immoo si faana jiraachuu hin danda'u akkana. Maal yoo obsite hoo jireenyi rakkoo hara rakkoodha malee bor akkatti jiraannu hin beeka. Maaloo? Obseera baay'een obse kanaaf ammoo ammallee ma obsi maaloo? hin barbaadu. Maaloo na dhiistee hin deemin. Ani nama qabeenya Jireenya na dhageeffadhu al tokko. Jireenya bor jiraachuu hinnu an argee jira waan ta'eef nama biraatti dhiistee hin deemin. Jireenya sana waliin gammannee jiraanna maaloo? Ani nama qabeenya qabu nama makiinaa meeqa qabu nama waa meeqa qabu argadheera waan ta'eef si faana jiraachuu hin danda'u. Sorry ifama. Hiyyeessa waan ta'eef gattee gara nama qabeenya qabu deemtee viidiyoon itti aan of ilaallee ni jaalattu. Gaaffii kee jalqabaadhaan manni maree bakka bu'oota uummataa teessoo meeqa qaba? 550. 550. Itti dhiyaatti tala 550 yookiin irraa hirdhisi yookiin itti daa'ima gidduudhuma san. Hirdhisi itti dabale. 52. Tole 56 teerta waggaa meeqa meeqaan kan wal jijjiiramu yookaan immoo kan diigamu manni maree sun? Waggaa 5 moo 4 5. 4 kamiin murteessitu?
afur jenna. Afur. Of ilaallee akkana nama godhaa jira. Viidiyoon itti aanus viidiyoo kana fakkaatu. Siidaan aanolee eessatti kan inni argamu? Eessatti? Aanolee? Siidaan aanolee eessatti argamu? Wallagga. Deebii gaafilee kanneen namoonni beektan koomentii jalatti naa barreessaa badhaasa qaba. Dhiironni keenya tokko tokko gisee dubartiin si jaaladha bar jetteen hidhiin cimaa tokko akka ol dabala. Of hin jechina. Gisee dubartiin si jaaladha jettee maa kiiloo dabaltanii? Hin jaaladha isin jennaani hidhiin isaa cimaa tokko akka ol kaati. Gaafa isin ammallee takkatti dabaltee dhiifama gaafatte tunillee asin ol kaati. Kiiloo dabalaa jechuudha akkanatti gaafa dubartiin takka si jaaladhetti. Maal taatan? Ta'uun qabu. Si jaaladha siin jette waan isin si jaalatteef beekuu qabda. Sirriidha. Maaliif akkas naan jette maaliif na jaalatte jedhanii gargar baasuu barbaachisa. Tokko lama sadii afaan Oromoo bari. Tokko lama sadii afaan Oromoo bari. Jala seessa deemta. Abeet. Asii waygee ufaa maarrakkoo jira. Anaan beektaa garuu. Simbeeku garuu eessatti simbeeka simbeeku lakki. Simbeeku lukmi sirriitti na laali anaan beektu. Sirriitti mala jette lakki fuula kan argin beeku sirumayyuu malgee hojii kee. Acha kan feemasiidha jedhee nan jaagaran jaakaasa. Kun asitti safarattuu nan beektu. Hayi simbeeku daddargaman qabu. Eessa dhaqaa dhaabbadhu? What? Ofii kanan siin jedhu TikTok illee fayyadamta? TikTokii eeyyannan laala. TikTokii afaan Oromoo garuu na jibbisiisa. Yeroo dhuma afaan Oromoo arguu dabarsi na godha. Afaan keenya haa jaalannu. Warra kabiraan allaala. Ifa manaa gorii TikTokii garuu argin beeku. Sorry. Akkas taanan sitti faradamu dhaloota sammuun garboome silaayyuu eessatti afaansaa jaalata deemasi? What? She is genius. Dhaloota sammuun gabroome ta'uu hin qabnu afaan keenya haa jaalannu haa guddisnu. Viidiyoon har'aa kana fakkaata. Viidiyoo kanneen akka bohaartanii fi barnoota irraa argattan abdii guddaa qaba. Namoonni hanga ammaatitti ilaaltanii maatiin ta'e maatii ta'a. Laayikii godhaa ana wajjin viidiyoo itti aanuun wal agarraa hangasitti yeroo gaarii.